tokko baasee tokko galchaa. Ani suma famale osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii. Ani suma famale. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanin dhaladheetti guddadhe jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee maatii koo biratti kutaa 1 hanga 12tti seeraan baradhee xumureera. Sanarras darbeen carraan maatirikii kutaa 12ffaanaaf dhufee mooraa yuunivarsiitii seeneen barnoota injinaringiitiin baradhee xumureera. Haa ta'uutii garuu jireenyi biyyi keenyaa ni beekamaatii kanin baradheen otoo hin taane kanin baatii ijaa lafa taa'urra jedheen leenji'een mindaa xiqqoodhaan hojjechaan jira. Abbaan kiyya barsiisaadha. Waliigalaanis haadha manaa 3 qaba. Biyya tokko gara biyya biraatti yeroo godaanu waggoota muraasa waan jijjiraateef sababa kanaaf bakka deemetti fuudhuu danda'e. Waliigalaanis ijoollee 11 qaba. Haadha koorraa ijoollee 6, haadha manoota isaa 2 hafanirraa immoo ijoollee 5. Harka caalaa umurii isaa kan jiraate ammallee jiraachaa kan jiru garuu harmee koo waliini. Kan jaallatus ijoollee isaa warra kaanirra ijoollee harmee koodha. Hanga yerootti wanti kun nutti tolaa dhufus haa ta'uutii garuu yeroo booddee isaanillee obboloota keenya ta'uu yeroo hubannetti lakkii isaanillee gargaarii ijoollee kee miti maaliif qofaatti dhiistaanii jennee haati keenyis nuyis itti dheekkamnee yeroo yeroodhaan deemee ilaaluu jalqabeera. Barnoota koo kutaa 12ffaa yeroon baradhu rakkoon na mudatee ture. Kunis barsiisaamti na barsiisu tokko si jaalladheera naan jedhee yeroo dheeraaf erga na rakkisee booda akkuman qormaata kutaa 12ffaa qoramee xumureen na goyyomsee gara maatii isaatti biyya biraatti na fudhatee badee. Yeroo kana ture haati koos abbaan koos obbolaan koos hundumtu wal takkaatti kan natti gaddanii abdii barnootaaf hin qabus kan narraa muratanii. Haa ta'uutii garuu nama kana waliin jiraachuu jalqabee namni umurii guutuu waliin jiraata mitiire guyyaa tokko waliin buluun waggaa 100 natti ta'e. Gonkumaa amala isaan dadhabee akka yeroo mana barnootaa keessatti nu barsiisu nama gaarii amala qabu hunda biratti jaallatamu miti. Na ukkaamsee ni jiraachisuu barbaada. Hin na rukutaa. Fuudhuuf fedhii qaba malee jaalalaaf bakka hin qabu. Sin jaalladha jedhee bakkeetti natti gororaa kan ture jaalala isaa mana galeen dhabee. Yaa Rabbii gammachuus barnoota koos dhabeen bifa kanaan jiraachuun qabu jedheen ijoollee abbaa koo gayyaan koo kan deesse hangafa koo kan ta'e obboleessa koo tokkoof jireenyi naaf hin taane haatiif abbaan koo immoo na lolaniiru akkamaa godhuu jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti obboleessi koo kun homaa rakkoo hin qabu hoolota 4 qabaa arfan isaanii gurgureen nan si barsiisaa as achi otoo hin jedhiin gara barnoota kee deemii firii kee ilaaleen bakka si gahees sittan himaa jedhee waadaa naaf galee. Ani suma famale osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii. Ani suma famale. Anis tole jedheen ergan kaayyeeffadhee booda abbaa manaa koo kana jalaa nan badee maallaqas wanta naaf galcheef gara yuunivarsiitii na gaheetti imala koon taasisee bakkan deeme abbaan manaan koos dhagahee torbee bu'ee yuunivarsiitii dhufee na waamsisee si fudheen gala jedhee na dirqisiisuuf yeroo jedhu iyya keessaa fuudheen poolisiin qabeenii gara mana hidhaatti darbatamee namni isa himatu hanga guyya 3tti dhibee jennaan gadhiifamee eegasii na kadhatee yeroo dadhabu gara biyyaatti deebi'ee. Biyyas galee jennaan maatiin koo intala keenya fidi jedhanii ajjeesuuf irratti ka'anii ammallee baqatee gara maatii isaatti badee. Yeroo kanatti naaf bilbilee maaloo hojii koollee akka itti hojjedhu dhabee maatii keedhaan bakka kanan jira jedhiitii beeksisiinii jedhee yeroo na gaafatu tole jedheen maatii koof bilbileen isarraa adda baheen barnoota koorraa akkan jiru misiraachoon himee naaf gammadanii. Innis gara hojii isaatti deebi'ee barsiisuu eegalee. Kanumaan daandiin keenyi adda baatee walirraa gargar baanii. Dubartii waanuma xiqqootu ishee goyyomsuu danda'a. Anaan gaman jaalladhuun na goyyomsee barsiisaan kun raajii narratti raawwate. Eega kana maatiin koos obboloonni koos na gorsanii tasgabbaa'een barnoota koo itti fufeen jireenya yuunivarsiitii dhandhamachuun eegalee. Kufaatiin dubartiif salphaa
miti. Barnoonni durnaaf galu erga yuunivarsiitii deemee garannitti na jalaa maqee wallaalee baay'ee tirachaa baay'ee dadhabaa ciniinnachaa humna koon ol itti rarra'aa warra effiinatti dhufan waggaa tokko duubatti jedhee faaqaa ijoolleen dhiiraa akka na dubbisiisaniif kadhachaa waggaa 5 mooraa yuunivarsiitii keessatti hin dabarse. Tolus habadus dadhabbii koo booddee bakka haatiif abbaan koo obbolaan koo jiranitti eebbifameen bakka kaayyoo koo ga'eera. Sanaan booddee gara hojii barbaachaatti hin dhufe. Akka carraa ta'ee yeroon waggaa 5ffaa baradhu barsiisaan tokko hariiroo jaalalaa na waliin jalqabee ture. Yeroon baradhee eebbifamu dursee waan beekuuf hojiin kun salphaatti argamuu hin danda'u. Hanga teessu barnoota baradhu naan jedhee barnoota kompiitaraa gabaabaa baatii 6 keessatti kan xumuramu akkan baradhu na gaafate. Baradhee xumureenis mindaa xiqqootiin faabrikaa tokko keessa hojiin argadhe. Barsiisaan kun kana dura fuudhee kan hiikedha. Akka ani kana dura heerumeen bades ni beeka. Haati manaasaa xiqqoo yeroo walitti bu'an albee qabattee isa waraanuuf kaati. Amalli ishee baay'ee cimaadha. Sabaanillee saba keenyarraa adda. Waliin jiraachuun waan itti ulfaateef fuudhee yeroo waggaa tokko hin guunne keessatti walirraa adda ba'aniiru. Isheerraa adda ba'ee waggaa 4 booddeedha hariiroo ana waliin yeroo jalqabaaf kan eegale. Ta'us garuu mooraa barsiisonni galanii keessa waan galuuf yeroo dubartiin tokko baatu dubartii gara biraa ol galchata. Akka carraa ta'e ani immoo hiriyaa nu waliin barachaa turte otuma barattuu barsiisaa ta'etti heerumte nan beekan ture. Barsiisaa jaalallee koo kana waliin gamoo tokkorra waliin jiraatu. Gochaa inni guyyaa guyyaatiin raawwatu tokko lamaan natti himti. Otuu isheen natti himtuu waantan isa bira deemuuf jireenya kee boriitti abidda naqaa jirtaa. Namni kun siif hin ta'u jettee anaan na gorsiti. Haa ta'utii garuu kana ni yaadu kana dura jireenya mataa koo waan hin dabarseef kan akkanaa yoo ta'e malee dhiirri gara biraan akka nan barbaanne yaada. Innis fuudhee hiikeera. Anis heerumeen baheera. Jireenya ulfaattuu kana keessatti waliin jiraachuunis walirraa adda ba'uunis sababa bakka ta'etti nama kanarraa adda ba'uun natti ulfaate. Warri of eeggatan dhiira akkana godhu miti dubbii irratti dhaga'aniifuu obsan qabanii. Ani garuu kaleessa baatii 2tiif dhiira waliin waantan jiraadheef anuu akkanan ture jedheen of miidhaa jira. Yaadni koo sirrii akka hin taane beekus haa ta'utii garuu keessaa ba'uun natti ulfaate. Yoon bahe carraa gara biraa gaarii kan ta'e kan nama daalu argachuu hin danda'u jedheen keessi koon amanaa. Dabalataan nama kana waliin yeroo tokko hanga guyya 2-3tti mana isaan bulaa. Ati kan koo ta'uu kee kanan mirkaneeffadhu yoo ati daa'ima tokko naaf deessedha. Kanaan ala garuu dubartiin carroomtee anaaf ulfoofte bakka si gadhiisistii jedhee natti dubbata. Nama kanaaf yoon ulfaa'e bor immoo raajii na godha kan jedhus shakki qaba. Akkan daa'ima dahuufii barbaada. Haa ta'uutii garuu amala kee sirreeffadhu yeroon jedhu siitiin maatti si amaneen amala koo sirreeffadhaa. Eenyu waan taateef amala koo na sirreessitaa. Amalli koo akka sirraa'u yoo barbaadde waantan si gaafadhe guutinaan jedha. Nama sammuu qabu waan ta'eef dubbiidhaan isa amansiisuus haa ta'u yaada koo isa biratti moosisuu hin danda'u. Mee obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Ani sumaafa malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii. Ani sumaafa malee. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattanii fi hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa gorsa obboleettii keenyaaf akka qooddan kabajaan isiniin gaafadha. Appilikeeshinii baay'ee ajaa'ibaa ta'e suuraa yookiin immoo viidiyoo moobaayilii keessan keessaa beektanii yookiin immoo toon beekiin dileet gootan waggoota durallee kan balleessitan yoo jiraate appilikeeshinii ajaa'ibaa suuraa keessan isiniif deebisuu danda'u waan ta'eef liinkiinsaa komentii jalqabaa viidiyoo kana jala waan jiruuf tuquudhaan daawunlood gootanii itti fayyadamuu ni dandeessu. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan
keessannaaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatooma. Laayikii fi sheer gochuun illee akkana jajjabeessitan kabajaan isin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu. Kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattu subscribe gochuun maatii keenya argatatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Seenaa gara biraatiin guyyaa boreen walitti deebinutti turtii gaarii isiniif hawwaa halkan gaarii. Ani sumafa malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii.